يقول شكرا ولا شو نسيت دابيرا بر أمل ما نتتيت مال ميلو عندها ما كبر النمبر باربر لكن أنا وجني عنه سنافيرا طول سنيك أجانا تري بريداكو ميلانا جبتمو صابو دي نفتي مالني نغما في ميلانا وجيشي رتي قوسام بيكتو ايان akan si konto tum barbada lamma ta papa jette kana wa tale baba ke mo arme ke gafa dus time tu tale nuti mira kenya ifano dubane nutin tolu male dubi kenya rat ufto mena ke bayin jalan بنت لا لك افto minna ke jalan jette Sambata dura akka sambata guddaa akka kan ati yommuu boboqottaan talaku rakkoon qabu waan jechuudha ani maalin jedha gatii kee rabba baasu maleessa kana wayyaamma kana miicite laaqana meeroo kan yeroo makam qopheessite sa'aatii 12 meeta siinaan laaqanaaf hin dhufu har'a ijoollee riyaa koo wajjiniin laaqana nyaadhaa jedhe tole egaa kottaa waanuma magaalaa kana bari nama ajaa'iba bari otoo akka baadiyyaati ilmi dhiiraa jaarsa ergee otoo intalan fuudhini innaqu harras waan miiqo jechu maaluma taa waaqayyo cubbuuma kee kana laalee abidduma mataa keetti naqeeyyo si ajjeese maalis godheen waanas godhinatti hime si jaallachuu koo siif amanamuu koo sirratti dhiira biraa beekuu baachuu kooti kun yakkadhaa kun natti oh bagana kan naftan bagana kan meeta nuti awasha oomishu keessaa kampaani jijjiirama guddaafis kan onnanne kaleessara dhaabbannee egeree keenya kan aggaamne boruu keenya dhugoomsuudhaaf har'a tattaaffachuu irratti kan argamu fiixee milkaa'ina keenyaa ga'uudhaafis boqonnaa kan hin beekne jaalalaan walii yaannee waliin cimnee kan dhaabbanne qonnaan bulaa keenyaaf utubaa dinagdee ta'uudhaan daandii milkaa'ina irra deemne kunoo jabaanni har'a geenye baankii hojii gamtaa oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate oh bagana kan naftan bagana kan meeta mani lo ciao quanto la trecutesi mata maani nagamti Dicama che su Marina Sinan fraud jara Sinan Melala Nora dal allora si la kan mo sin nan ya tu mar semua pidang suami me arrasi la lama tole ori ko si fata arrasi la lama ilmo kan jechuudha dadda figa
Bilo. Akkami mucaa kana fakkaatu eessa argatte? Baay'ee bareedamni. Baay'ee bakkeen isaa simboo qabeessa mucaati. Amala isaas ni jaalatta yoo barte. Egaa gara fuulduraatti ilaallaka. Baay'ee galatooma. Biloonis baay'ee mucaa bareedduudha. Bilo, akkam jirta? Maal tureemi? Naguma caaltu. Akkam jirta? Naguma akkam bareedaa maalo? Eessa argatte loogaa kana nama luqqiste rabbiifu? Galatooma. Akkam? Kabaddaa kaa. Firoo, asoosisi. Tole. Meelu, akkam jaalattee ni jirta? Eeyyee, nama gaarii fakkaata. Firaa'ul waan jaallattisti fakkaata. Natti fakkaata. Siif. Afachi dursaan sii dhadhamaani. Jaalatta nyaata. Nyaata kommaa? Waa. Jaala miti garuu daala. Nyaata baay'ee mi'aawa. Hangarraatti garuu nyaata akkana mi'aawu nyaattee beektaati? Nyaata akkasii dhabeetan kanan akkas ta'e. Maal qaba soo yeroo hunda dhuftee naa hojjette akkuma akkanatti. keen ta'uuti jalqaba sumaa kottume. Ani kan jedhu si yeroo mana keessa naa roobsistan sana liqaa baankii irraa fudhataniitu miti. Inni sun yaadameeru ture. Qarshii 200 kaartaa manaa qabsiisneef kan nuti geeffane. Garuu mindaadhaan liqaa manaa kaffaluun hin ulfaatu. Lakki obboleettiin koo koomishinii bareedaa waan argattu ishuma kaffalaa ture. Ana akkana kaffalchiistee hin beektu. Ani kan jedhu garuu amma baay'ee sun hafama. Yoo baay'eetti qarshii 80,000 nurratti hafa. Sanummoo hojjennee kaffalla. Maaliif na gaafatte garuu? Anillee duroo obboleettii kee waliin ol gargaartan kaffaltu. Amma yoo qofa taatu akka rakkanne jedheetiin bareeddu. Tole akkam reeti? Jira Firaa'ul waa'ee kee biloon yeroo hundumaa natti haasofti. Eeyyani biiluu natu guddise. Baay'ee anis waa'ee ishee haasa'in qofa. Hedduun jaalladhaan. Dhugaadha biloon mucaa gaariidha. Jiruuf jireenya akkam ree? Gaariidha. Maalidha hojiin kee maal hojjetta? Nuun hojii dhuunfaa hojjenna. Akkasii baay'ee gaarii. Kan hojjennu. Laaqanaaf oolan. Tole. Ani seulement waa'ee isaa yaadeen beeku yaadadheen hin beeku. Obboleettiin koos waa'ee isaa yaaddeen jetteetti. Immoo na bilkoofna xiqqaadha. Haa ta'u akkas taanaan gaariidha. Kottu
Ana nage. Shiruma bareedu. Tole na jirika. Nge beektamni jire. Ayis miti. Anu natti mi'aa'ee baay'ee nyaadhe nagaa. Nyaatu kanuma nyaata? Galatoomii bareedu. Nyaata bareedaa na nyaachisteerra. Tole geettee abbasi jedhee. Sif. Maali? Taa'ime. Nyaata malee. Nyaata. Bushaan jaallattu. Nama gursuu baay'ee jaallatan. Nyaata malee. Nama gursuulee baay'ee jaalladhu garuu. Anumaaf jetteetu. Baay'ee mi'aa. Mati? Nyaata sirriitti nyaata. Keessumaa hin tole sirriitti nyaadha. Meeru nyaatu? Nagaa. Maani nyaadhu malee? Nyaadhutti nagaa nan quufee. Sorry, nyaata siman. Nyaacharra. Nyaadhu. Kanan jedhu sinan. Biloo faana akkamitti wal bartan? Dhugaa dubbachuuf anis biloon akkaataan nutti tolu bar baay'ee mudannoo ajaa'ibaati. Yeroo tokko osoo inni riyyaa koffee nan bukkee deemu korojoon kun harkaatamii jedhee isinitti hin himne. Borta aquí, sí, pero ahora. Of eeggatu malee naannoo kana jiraatu ta'u. Dhiisi. Ati yeroo muraasa hidhanii gadhiisu. Maaloo dhiifama naa godhu. Dhiifa. Maal fakkaataan jedhaman? Maali kun? Naannoo kana yeroo dhuftu of eeggadhu. Tole. Naannoon kun baay'ee gaarii miti. Tole. Baay'ee galatoomeeti. As jiraattamoo? Lakki riyyaan kiyya bukkee dhufeenas. Dhugaamoo? Dhugaa. Galatillee egaa kiisii guutaare. Yoo yeroo biraaf waan rakkisu jiraate naa bilbila ol jijjiirru. Rakkoon qabu kanaan naa bilbil. Okay. Bilbila keeti? Galatoo. Galatoomi. Homaa miti. Galatoo. Jee. Ulfaadha. Galatoo. Naan bilbil. Kanaafuu wal beekumsi keessan gootummaadhaan jalqabe ka. Yeroo tokko hojii waaqayyoo baay'ee nama ajaa'iba. Akkatti namni ol barus nama dhibu. Aniif biloon akkanumitti ol barree mudannoo ajaa'ibaati. Waaw, mudannoo ajaa'ibaati. Baay'ee gaariidha. Waan hundumaaf iyyuu biloon nama fayyaaleettiidha. Adaraa kee sirriitti qabi. Biloo kanatti jaallattu caalaattan ishee jaalladha. Ani biloo argachuu kootiif dhugaa dubbachuuf baay'ee nama carraqaa. Lakki ana carraqabeetti nama si fakkaatu argachuu kooti. Wal faarfachuuf hin gargaarre xiqqoo. Biloo kanatti jaallattu caalaattan ishee jaalladha. Ani biloo argachuu kootiif dhugaa dubbachuuf baay'ee nama carraqaa. Lakki ana carraqabeetti nama si fakkaatu argachuu kooti. Wal faarfachuuf hin gargaarre xiqqoo. Ismalee meeluko akkasin jedhamu. Jechuun eenyuma wal baranidhe. Nuti bari yeroo gabaabaa keessatti fuudhaaf heerumaaf kan geenye. Yeroo tokko immoo waaqayyo nama siif jedhi siif kennuu isaati wanti guddaan. Firaa dhugaa keeti. Ani biloon yeroo muraasa gidduu tola barru malee akka nama waggaa dheeraa walii wajjin jiraateti. Anis siinaniin akka nama yeroo dheeraadhaaf sabiita. Tole.
Singa amma nama wattanitu. Anis jarraa gaariin saniif hawa. Galatoome. Nyaadhaa. Liqaa yeroo darbe baankii irraa liqeeffattanii mana keessanii haaromsistan sana ani sammuu humna kootii amma ta'e sin gargaaruu barbaade. Isheen sun qarshii kuma furtamaa. Oomiyaan sarkaan fuudhata asuma akka wayii bira akkana sitti miira bada. Maal obsitu? Hojii wayii hojjettee koomishinii argadde. Waan guddaa miti akkanatti tolitti narkaaf bareeddu tolee naa jedhe. Ati na jira. Gammachuun kee gammachuu kootee yeroo hundi. Har'a dafee gara manaa kana deemu qabu. Akkasumaan ta'u har'a na waliin dhiisistee deemu qabu. Xoobii koo adaadhaan na bira jirti. Akkana jalaan bukoofne dhee qofaa isheeti. Akkasii adaadoon keessa hin bira jiru? Gidduu kana na bira jirti. Akka ittiin gammadee jirtu argite. Tole akkas taanaan sin geggeessa. Sinani nu manaaf godhe. Tasa ta'e moo ta'ee jedhee godhe laata? Ta'u karoora koo as ga'e na jalaan balleessitu siinaan sittan agarsiisa siin godha eenyu akkan ta'e hin barre. Meelo maal nyaataa ta'e irra sirriin jirtu? Qomitaan na dhukkubatu. Maal sila nagaan turre? Yeroo tokko bakka sita sana dhukkuba beektaa? Wayinan qabduun garuu qoricha si fidure? Lakki takkatti ilaalee liqimsuu na wayya. Kanan sin jedhu. Siniin akkamitti ilaalte? Guyyaa tokkotti nama beekuun ni ulfaata. Inni dhugaa keeti. Garuu nama gaarii fakkaata. Sana irratti immoo lamaan isaanii yommuu gammadoodha. Ni garuu biloon fayyaaletti waan taateef akka inni ittiin fayyadamne shakka. Meeloo akkamitti akkas jetta? Waan gaarii hawwuuf hin wayyu? Sinaniin yemmuu ilaalu nama badaa natti hin fakkaatu. Ani garuu jaalladheen hin jira. Inni guddaan gammachuu biluuti. Sirrii jette. Wanti guddaan biluun gammadduu ta'uu isheeti. Waan du'aa fi bishaan isii fide. Qosti fura. Ati deemesti barfata. Rakkoon qabu warri taaksii tokko qofa waan ta'eef naga qaba. Kee tooraan raftee moo? Eeyyee rafteetti. Intala koo ciree kee nyaadhuuti deemi. Rakkoon qabu warri kutaa kootti nyaadha. Wayyaa? Eeyyee.
Kana siin jedhu. Oh, cosa? Ilaali meekan. Gabaasa gaariidha. Oduu maafti mallatteessi. Jalqaba ilaali jedhitan. Akkamii garuu? Baay'ee gaariidha. Mee sirriitti ilaaleetan bilbilaafi. Har'a asuma turte moo hojii si baastu jira? Ammallee asuman jira. Sa'aatii booddee naannoo sa'aatii 8 eejantoota chaayinaa tokko beellameen jira. Isaan bira deemuun konaaf. Akkam ture garuu guyyaan sanbataa? Oo, baay'ee gaarii ture. Guyyaa guutuu waa'ee biiluu fi riyaashaa isaa ture. Intala kana diinuma godhattee mana kanatti maal ta'a gaariidha yoo ilaalte? Kuyyoo jibban eessatti galaafetteeti yaa. Lakki siinaan siin jedheera. Arme waan asitti himne tokko sitti himne miti. Waaw. Kaleessa mana hiriyaa kooti deemee maatii ishee wajjin wal barsiiste. Akkamitti ilaaltee soddaa keenya? Dhugaa dubbachuudhaaf an hedduun jaalladhee ni jira. Meeluun hanga waan jaalladhee natti hin fakkaatu. Isheen immoo maali? Tarii biiluun nama fayyaadetti waan taateef akka miidhamne sodaattee natti fakkaata. Baay'ee dhugaa isheeti bara. Nama takkaatti hamaadhas gaariidhas jechuun hin ulfaatu. Maatii akkam namatti tolan sitti fakkaata. Waaw. Baay'ee yeroo gaarii dabarsi. Baay'ee gammadaadha. Argite waan ati dubbatte dhageesseetu cireesseetu nyaatin afaan duwwaa deemte mucaan. Dhageessee dhaga'uu baatte argitee arguu baatte maal ni dhibu? Siinan. Sitti meeraan garuu ofii qalbii keetti jirta moo akkam? Dhuftu moo isheen? Har'a adda ishee arguu deemtee jirti. Guyyaa hojiitti immoo? Eeyyeen kaleessa arguu ni barbaadde turte garuu mijanneef. Firu maalumaafuu yeroo gabaabaatti waan ta'e odeessuun hin qabaanne. Okay. Mee dhuma torbee kana wal argine haasofnuudhaaf yaalla. Haa ta'u. Ilaali xumuriitu naa bilbili. Tole. Jedhu. Guyyaa gaarii. Tole nagaa. Mee maal argatte? Gammachuu kee yoo ta'e na gammachiisa. Garuu intala semee ilaalaa sanatti araaramte akkan taane. Ilaalaa miidhaa. Bilisee jedhamti. Akkam nama gaariisti fakkaatti. Ati silaa waan dhabdu yoomimmoo wal barte. Waan fedhe yoo taate garuu mooneetiin kan qixxaatu hin jiru. Itti yaadin siin jedhaa. Dhiisi armee waa'ee mooneet gaafa bilisee argitu ofii isheen mana kana dhiistee godhi. Mee samma sadiisiiti. Ilaa siinaan. Of eeggachaa sirbaa warri keenyaa jette dhanantuuti. Of eeggadhu. Callistee kallattii tokko ilaalin. Bitaattis mirgattis akkas garaggalaa ilaalaa deemu. Malee si taanaana namaaltu na dhibe. Mee harmee sadiisiiti buna kee mi'aa kana danfisiiti. Na buusi, na heebbisi, karaa koraana buusi. Hojiin deemaa jira. Ilma koo gammachuun koo gammachuu keeti. Waanuma fedheefiyyuu deemsa kee bitaattis mirgattis ilaalaa deemu. Miira qofaaniin oofame. Dhageesse? Tole.
An kana namun tasuma kana wanta na amansiisu hin jiru tokko kun dubbiin kun. Kunoo adaadu. Karoora koo aarsaa meeqatti kaffalee na jalaa balleessuu dhufe Siinaan. Mee kana maal godhu? Tariitii akka tasaa yoo ta'e oo. Tasa miti adaadu. Wanti tasaa hidhamu hin jiru. Ta'ee jedhee godhe. Gogaa saalaaf sifatee na jalaa balleessuufi kun. Mee ammati maal gochuu yaaddere? Nattaasa'uu qaba. Kunoo erga ganamaan bilbilaaf hin kaasu bilbila. Kunoo hin kaasu ammas. Ani moon dhiisu. Kennu. Mee yaadime dubbii kana. Akkanatti aariitiin xiiqii qabatteen deemee mucaa kana. Adaado. Harka maradhu taayitii ilaali naan jettaa? Akkas jechuu koo. Maal jechuudha ree? Tasgabbaa'ii dhaabbadhu dubbii ilaali. Ifaajii kanaan dura fiddee asiin geesse kanaaf jecha aarii isaadhaaf sirkaa bada maal taateeti? Hello? Siinaan maaliif bilbilaan kaastu? Daadamool. Handhuura magaalaa Adaamaa irratti simboo guutuun fedhii keessan hunda guutuuf kan dhaabbate yeroo keessan qusachuuf dadhabbiin mallee hambisuuf Daadamool. Galma walga'iif walta'ii hammayyaawaa. Kutaalee ciisichaa dhuunfaa fi maatii. Reestooraantii, hoteelaa fi kaaffee, mana daabboo ammayyaa, tajaajila baankii, buutikoota, mana maxxansaa fi meeshaalee kennaa, manneen suuraa fi kophee dhannoowwan ispoortii, elektirooniksii fi isteeshinarii, koompiyuutaraa fi aksesarii, moobaayilotaa fi suphaa, golawwan miidhaginaa, golgaa fi minxaafii. Kosmootiksii, sa'aatii fi xiyyoo ijaa. Daadamool yoo geessan bakkuma tokkotti bakka hunda geessan. Hoteela Qiddusti Mangashaa Daadamool. Hundi keenya abjuu jireenyaa milkeessuu feenuu qabna. Garuu gufuuwwan garaagaraa akka nuti abjuu keenya milkeessineef danqaa nuti ta'etu jira. Hanqina yeroo fageenya. Haala hojii mijachuu dhabuun ni mul'ata. Barnootaan of jijjiirree bakka yaadnu akka hin geenyeef wantooti nu taasisan hedduu. Yoo milaata anoo digirii koo lammaffaa hojjedhee abjuu koo kanan dhugoomsu. Hin gaddina fedhii keessan hubatee rakkoo keessan baree kolleejjiin teeknooloojii Ameerikaa furmaata isinii fidee dhufeera. Digirii lammaffaa biizines administreeshinii liidarshiip Project Managementidhaan bakka jiraattanitti karaa onlaayinii barachuu akka dandeessan yoo isiniif beeksifnu gammachuu guddaadhaan. Bilbila harka keessaniif koompiyuutarii keessan fayyadamuun bakka jiraattan teessanii gatii madaalawaan ni argattu. Kanaafis beekamtii arganneerra. Finfinnee 4 kiiloo irraan gadee hoteela tuuristii yookaan weebsaayitii keenyaan galmaa'uu dandeessu. Kolleejjii Teeknooloojii Ameerikaa. Hello? Siinaan maaliif bilbilaan kaastu? Maaliif bilbilta dheessi gaafachuun kan irra ture ana natti fakkaata. Ciraa ati anaan akkasitti haasofsiista? Ati maa eenyu waan taateef? Ilaala mata bilbila kootu bilbiltee nan jeeqin please. Hojii koon hojjedha.
bilisee jaallattee osoo hin ta'in anaannatti taphachuu fi kanatti isheetti siqxe. Ammaaf ammatti hariiroo ishee faana uumaa jirtu kana dhaabi. Ta'uu baannaan immoo beekta. Biloon bilbilaa waan jirtuuf dhiifama naaf godhe. Naa cufi bilbila kana. Adaadu. Maalo. Nandaaqa kan lafa inni hojjetu. Maal jechuu keeti? Nandaaqa. Maal ta'uu keeti? Deemeen lafa inni hojjetutti dubbisa. Baay'ee si yaadeera Bilu. Anis baay'een si yaadee jira. Harrooli nagarru? Walagarra yeroon hojiidhaa ba'u. Maaliif akka ta'e hin beeku. Yeroon taa'ee yaadu waaqayyo maaliif akka ni carraa akka kanaa naaf kenna. Mucaan yeroo darbee boorsaa hattuu harkaan buuseeftiin jedhe sana yaadatta miti. Nan yaadadha. Ishee wajjin jaalala keessa galte. Tarii harmi jaalallee haaraa qabaachuun isaa sun dhugaadha ta'a. Kanaafidha kan inni akkas dukkaneeffataa jiru.